ejjennoo miseensota ABO jaarmiyaa tokkummaa baqattoota Oromoo Yemen hagayya 4 bara 2020 waggaa 2 dura qabsoo uummanni keenya wareegama qaalii baasee dhiiga ilmaan isaa qaroo qeerroo fi qarree 60 hedduu itti soore warri ummata keenya wayyaaneef waggaa 28 lukkee ta'uun adda durummaan hammeenya raawwatameef itti gaafatamuu qabu qabsoo ummataa butanii dhuunfachuu isaanii gaddaan yaadanna. Warri gaadduu siyaasaa fi gantuu tahee humna tikaa wayyaanee keessatti of qaree as bahe kun utuu oolee hin bulin diinummaa isaanii guutuu godinoota Booranaa, Gujii fi Wallaggaa irratti bobbaasanii ummata keenya nafa irraa daguugaa turan hubannee argaa turre. Oromiyaa guutuu keessatti ilmaan Oromoo adamsuun, hidhuun, ajjeesuun, qabeenya ummataa saamuu fi barbadeessuun, dubartii gareen gudeeduun hojii mootummaa kanaa kan guyyaa guyyaa tahuu irra darbee waan aadeffamee seeraan waraana mootummaa fayyamamaa ta'e fakkaata. Oromiyaa guutuu keessatti gochaa suukanneessaa fi seera dhablummaa haadholii Oromoo irratti raawwatamaa jiru hedduu nu gaddisiiseera. Ummata keenya Oromiyaa guutuu keessatti kun utuu ta'ee jiru dantaa siyaasaa irraa argachuuf jecha itti yaadamee karaa qindoomina qabuun agartuu ija ummata Oromoo kan ta'e artistii Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuu fi sirna awwaalchaa yookaan gaggeessaa gootaa akka hin arganne gochuu mootummaa nama nyaataa kanaa gadda laphee keenya cabsee fi madaa bara baraan hin fayyine nutti hambisee jira. Ajjeechaa Hacaaluu, hidhaa fi doorsisa miseensota jaarmiyaa Oromoo ABO fi KFO waan mallattoo Oromummaa fi sabboonummaa qabu balleessuuf akeekkate ta'uu isaa kan mul'isu tarkaanfii mootummaa nama nyaataan kun fudhachaa jiruun arginee mirkaneeffannee jirra. Nuti miseensonni ABO jaarmiyaa tokkummaa baqattoota Oromoo Yemen haala dhaabni keenya ABO'niif qabsoon uummata Oromoo keessa jiru irratti marii bal'aa fi gamaagama barbaachisu erga goonee booda ibsa ejjennoo kanaa gadi baafannee jirra. Tokko, mootummaan hogganoota dhaaba keenya olaanoo tahan warra hidhaa jiran Jaal Abdii Raggaasaa, Yaasoo Kabbabaa, Dr. Shuggut Galataa, Mikaa'el Booran, Lammii Beenyaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Kaayyoo Fufaa, Daawit Abdataa, Dhaqqaboo Waarihoo, Amaan Filee, Caaltuu Takkalaa, Kennasaa Ayyaanaa fi qondaalota olaanoo miseensota buuleeyyii hanga madaqootti warra badii tokko malee ilaalcha siyaasaa isaanii qofaaf hidhamanii jiran haalduree tokko malee akka hatattamaan hiikaman cimsinee gaafanna. Akkasumas waajiroota ABO cufuun hojii siyaasaa karaa nagaa deemaa jiru gufachiisuu mootummaa kanaa ni balaaleffanna. 2. Hayyuduree ABO sababii tokko malee manatti ugguruu fi bilbila irraa kutuun humna tikaa mootummaa dhaaba keenya kan ABO keessatti diigumsaa fi shakkii mooraa qabsaa'otaa fi yaalii ABO facaasuuf gochaa jiru jabeessinee balaaleffanna. Mootummaan Abiy mirga bilisaan socho'uu ABO dhorkataa jiru dhaabee harka keessa naqannaa hojii ABO keessaa akka baafatu gaafanna. 3. Waan yaalamaa jiru mootummaa kanaafis ta'ee biyyattii hin gargaaru jennee amanna waan ta'eef nutis dhaaba keenya tikfachuuf qabsoo uummata keenyaa finiinsuu keenya jabeessinee firaa fi diina keenyattis hubachiifna. 4. Mootummaan kun COVID-19 akka meeshaa waraanaa godhatee uummata keenya irratti hammeenya daangaa darbe dalaguu ni balaaleffanna, akka dhaabus ni gaafanna. 5. Waraana uummata keenya Oromoo fi Oromiyaa guutuu irratti labsame ajjechaa jumlaa kan sanyii duguggaan madaalamu raawwachaa jira. Waan humna waraanaa federaalaa Oromiyaa cabsuu dadhabeef milishaa naannoo Amaaraa fi waraanni Eertiriyaa dabalataan uummata keenya fixaa jiran ni balaaleffanna. Waraanni uummata keenya irraa haa dhaabbatu jenna. 6. Mootummaan intarneetii Oromiyaa keessatti cufee uummata keenya qunnamtiin ala taasisee dukkana keessatti dararuu deddeebi'ee uumamaa jiru ni balaaleffanna. Lammaffaa akka hin cufamnes ni gaafanna. 7. Mootummaan Itoophiyaa ABO fi KFO jaarmiyoota Oromoo gahumsa siyaasaa qabanii fi karaa nagaa qabsoo gochuuf ulaagaa barbaachisu guutanii boordii filannoo irraa beekamtii qaban hogganoota isaanii guutummaan guututti mana hidhaatti ukkaamsee dararaa jiraatu gadi jabeessinee balaaleffachaa hogganoonni miseensonnii fi deeggartoonni ABO fi KFO seeraan ala hidhaman hatattamaan akka hiikaman ni gaafanna. 8. Miidiyaaleen Oromoo ONN fi OMN cufamuun qabeenyi isaanii saamamuu fi gaazexeessitoonni Oromoo hidhamuun waan mallattoo Oromummaa qabu balleessuu akeeka nafxanyootaa fi baasuuf akka godhamaa jiru agarsiisa waan ta'eef gochaan sabboonummaa fi Oromummaa irratti xiyyeeffate guutummaan guutuutti hatattamaan dhaabbatanii
mootummaan waloo kan ce'umsaa dhaabbatee biyyattiin gara filmaata haqa qabeessaa fi dimokiraatawaa ta'etti akka ceetu ni gaafanna. 9. Mootummaan kun bifa gaafa Mallas jiruun kaafaa godhee Mararaa Guddinaa achii gatuun adda qoode bifa suniin ABO qooduu halkanii guyyaa waan hojjechaa jiruuf gochaa isaa kan diinummaa kana balaaleffachaa haala kanaan akka hin burjaajofne jabaannee keessaa falaan ofirraa eeguun dirqama miseensota uummata Oromoo hundaa ta'uu gadi jabeessinee dubbachifna. 10. Nuti miseensonni ABO jaarmiyaa tokkummaa baqattoota Oromoo Yemen dirqama qabsoon nu gaafattu cufa bahu qophii ta'uun keenya mirkaneessaa dhaaba keenya cinaa dhaabbachuuf waadaa keenya ni haaromfanna. Injifannoon uummata Oromoof hagayya 4 jaarmiyaa tokkummaa baqattoota Oromoo Yemen.